Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii deebi'ee dhufee jira. Kan Dr. Rubboo Caalaati. Egaa har'aa akkuma mata duree irratti argitan kana mata duree baay'ee barbaachistuu fi namoonni baay'een gaafataa turan kanarrattan odeeffannoo isiniif qooduu dhufe. Innis maalidhaa postpiiliin hangamiin ulfa ittisaa yookaan immoo dhibbaan dhibbatti postpiilii qorichi jedhamu kuni ulfa hin barbaadamne ni ittisaayii kan jedhu irrattan saayinsiin maal jedhaa WHO'n maal jedhaa kan jedhu kana isiniif qooduufan dhufe. Warri chaanaalii keenya faaraa taatan baga nagaan dhuftanii YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Warri immoo duraan chaanaalii keenya subscribe gootan viidiyoo keenya like gochuudhaan jalqaba. Kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufeettiin isin ceesisa. Egaa postpiiliin akkuma beekamu qoricha yeroo ammaa dardarran baay'een komallii fayyadamanidha. Haa ta'uutii garuu namoonni haa fayyadamanii malee hammam akka qorichi kun ulfa ittisu ulfa hin barbaadamne hammam akka ittisu haala itti fayyadama isaatillee wantoota kanarratti namni baay'een hin fayyadama malee hubannoo hin qabu. Kanumaaf anaanis waan hubannoodhaa ta'u hamma tokko isiniif qooduu dhufe jechuudha. Innis maalidhaa postpiilii qorichi jedhamu kuni dhibbaan dhibbatti ulfa ni ittisaa kan jedhudha. Postpiiliin dhibbaan dhibbatti ulfa ni ittisu. Dhibbaan dhibbatti ulfa ni ittisu feelarreetti qaba jechuudha. WHO'n akka jedhutti namni tokko kan dubartiin takka walqunnamtii saalaa raawwattee guyyoota 5 walqunnamtii saalaa raawwataman keessatti yoo postpiilii fudhatte dhibbeentaa 95 ittisaadha. Dhibbeentaa 95 ittisaadha. Kana jechuun dhibbeentaa 5 hafe keessatti garaatti yookaan immoo ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Qoricha kana otoo fudhattee illee jirtu. Qoricha kana fudhattee otoo jirtullee dhibbeentaa 5 keessatti ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartoota 100 fakkeenyaaf dubartii 100 walqunnamtii saalaa raawwattee postpiilii guyyoota 5 keessatti fayyadamte keessaa dubartii 5 keessatti ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Qoricha kana odoo fudhatteetii jirtu. Dhuma qoricha kana fudhattee jirtu ulfi uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkas jechuudha. Kanaaf feelarreettiin isaa perfectly yoo fayyadamte naannoo parsantii 5 jechuudha. Naannoo parsantii 5 jechuudha. Egaa haa ta'u malee kunis kan murtaa'u wantoota adda addaatu isa murteessa. Fakkeenyaa dubartiin takka yeroo ovuleeshinii yoo fudhatte postpiiliin kun ulfa ni ittisu jechuudha. Tibba ovuleeshiniitirra yoo fudhatte ulfa ni ittisu jechuudha. Maaliif postpiiliin akkuma beekamu yeroo biraallee barsiiseen ture ulfa kan inni ittisu ulfa baasuudhaan miti. Akka ovuleeshiniin hin raawwatamne gochuudhaan jechuudha. Akka ovuleeshiniin hin raawwatamne gochuudhaan. Kanaaf erga ovuleeshiniin raawwatee booda yoo walqunnamtii saalaa taasifamee postpiiliin yoo fudhatame fakkeenyaaf amma dubartiin takka har'a sa'aatii 6tti ovuleet goote odoo sa'aatii 24 san keessatti odoo walqunnamtii saalaa raawwattee postpiilii fayyadamte carraan ulfaa'uu hin jira jechuudha. Sirumaa inni ittisu jechuudha. Kanaaf kana hubannoo gochuun barbaachisaadha. Egaa viidiyoo itti aanu irratti akkamitti akka postpiilii fayyadamamu haala kam keessatti immoo guutummaan guututti illee hanga jechuun danda'amutti akkamittiin ittisuu danda'a kan jedhuu fi maloota biraa hoo kan akka emergency contraceptive itti fayyadaman maal fakkaatu kan jedhu kanan isinitti himu dhufe. Har'aa fi kallattumaan gaafin kun yeroo baay'ee waan gaafatamaa ture kan isa deebisuu dhufe. Kanas gabaabumatti postpiiliin dhibbaan dhibbatti ulfa ittisuu hin danda'u jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ulfa ittisuu hin danda'u. Akkuma sanuu ta'ee hangi ulfa ittisuusaa kan inni murtaa'u fakkeenya tokko yeroon itti fudhatamu murteessaadha jechuudha. Kan gorfamu dirqama sa'aa 72 kan guyyaa 5 eegamuu hin qabu. Walqunnamtiin raawwatamnaan akkuma walqunnamtiin raawwatameen fudhatamuu qaba jechuudha. Akkuma sa'aatiin itti fudhatame sun achi fagaachaa deemuun feelarreetti isaallee yookaan kufaatti isaallee dabalaa deema waan ta'eef akkuma walqunnamtiin raawwatameen qorichi kun yoo fudhatame carraan ulfaa ittisuusaa guddataa deema jechuudha. Kanaaf anis kanumaan isinitti himu dhufe irra deebi'ee warri chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Warri kun immoo like gochuu hin dagatinaa. Gaaffii biraa qabaattan komentii jalatti nu barreessaa. Yeroo itti aanutti immoo
postpiiliin akkamitti itti fayyadamna? Haalota kam jalatti dirqama postpiiliin fayyadamuu qaba? Eenyutu fayyadamuu qabne? Wantoota akkamiitu beekamuu qaba postpiilii fayyadamuudhaaf kan jedhu kana viidiyoo itti aanu irratti isiniif qabadhee dhufa. Fayyaa ta'aa.